YouTube channel Hara Bamsa Wai Computer. Afan Oromotiin qophaa'e kan isin bira ga'u. Qophiilee kanneen akka viidiyoon gaggabaaboo fi baacoo gaggabaaboo qabatee kan dhufe YouTube channel keenya kuni. Akkasumallee gaaffii fi deebii akkasumas barnoota tiyoorii gaggabaaboo kan of keessaa qabu. Maaree kan isin irraa eegamu YouTube channel keenya subscribe, share, comment, like gochuudhaan. Hordoftoota fi daawwattoota ofii jaantuub har'a viidiyoo keenya jalqabaatiin irraa barattuu fi beekumsa irraa argatu jennee kan yaadne introductionii waa'ee kompiitaraa isiniif qabannee dhiyaanne irraa barattoonni sadarkaa tokkoffaa baratan akkasumallee sadarkaa lammaffaa keessa kan jirtan akkasumallee hojii garaagaraa irratti bobbaatanii kan jirtan isin fayyadna jennee afaan oromootiin isiniif qopheessinee waan dhiyaanneerruuf hamma xumura sagantaa keenyaatti qalbiitiin akka nu caqastan asumaan isin affeerreerra. Ishi barumsa keenya guyyaa har'aa itti fufnu akkuma mata duree keenyarraa arguu dandeenyutti introduction to computer jedha. Mata dureen keenya har'aa introduction waa'ee computerarraa eegala jechuudha. Ishi computer jechuun mataan isaa electronic device keessaa isa tokko ta'ee ajaja nuti kenninee fi irratti hundaa'u tajaajila nuti barbaanne kamiyyuu kan nu raawwatudha. Kanaaf computerri maalidha? Electronic device keessaa isa tokko ta'ee ajaja nuti kenninee fi kamirratti iyyuu jechuudha. Componentiin computeraa immoo bakka lamatti qoodamu. Two major components of computeridha. Hardware fi software jechuun bakka lamatti qooduu hin dandeenya. Akkuma asirratti arguu dandeenyu hardware immoo deebinee bakka afuritti qoodnee ilaaluu kan dandeenyudha. Input device, processor, storage area fi output device jechuudhaan hardware kana immoo bakka afuritti qoodnee ilaallaa jechuudha. Ammaaf xiyyeeffannoon keenya hardware waan ta'eef kutaa keenya yookaan gara biraatti yookaan immoo viidiyoo gara biraatti waa'ee software isinii qabannee dhiyaanna. Itti fufnee waa'ee hardware ilaallaa. Peripheral device jechuun external or tangible device which are attached to external part of computer system idha. Peripheral device kun yookaan maal jechuudha jennee yeroo ilaallu external or tangible karaa alaatti kan argamu yookaan immoo tangible wanta harkaan qaqqabachuu dandeenyu computer system unity keenya irratti karaa alaatiin attached ta'ee kan argamu kamiyyuu peripheral device jedhamuun beekama jechuudha. Kanaaf peripheral device external or tangible device attached to external part of computer system unity jechuudha. Device nuti external system unity keenya irratti karaa external part yookaan karaa alaa attached ta'ee argannu kamiyyuu peripheral device jechuudha. Itti fufnu hardware bakka afuritti qoodneerra input device, processor, storage area fi output jennee bakka afuritti kan qoodne kana tokko tokkoon haa ilaallu. Inni jalqabaa inputidha. Inputiin used as means of input. Input jechuun data nuti gara computer keenyaatti enter gochuudhaaf yookaan immoo gara computer keenyaatti galfachuudhaaf kan nu fayyadu input device jedhama jechuudha. Input devicein kanaafiyyuu data keenya gara computeraatti galfachuu kan nu dandeessisudha jechuudha. Means of inputiif kan nu gargaaru yookaan immoo data nuti barbaanne kamiyyuu gara computeraatti fudhachuudhaaf yookaan enter gochuudhaaf kan nu gargaaru input device jedhama. Input device kun deviceota garaagaraa of jalatti qaba. Fakkeenyaaf haa ilaallu keyboard, mouse, scanner, camera, microphone fi kan kana fakkaatanii input deviceotadha jechuudha. Fakkeenyaaf keyboard haa ilaallu. Keyboardin input device tajaajila akkamiif oola jennee yoo ilaalle keyboardin ergaa barreeffamaa qubee ta'uu danda'a, lakkoofsa ta'uu danda'a, akkasumallee simboolota garaagaraa ta'uu danda'a. Gara computer keenyaatti input godhachuudhaaf yookaan immoo gara computer keenyaatti galfachuudhaaf kan nuti itti gargaaramnu maalidha? Keyboardidha jechuudha. Kanaafiyyuu keyboardin maalidha? Input device keessa
isa tokkodha jechuudha. Kan barreeffama garaagaraa gara kompiitaraatti kan nuti galchuu dandeenyu maal fayyadamneetudha jechuudha. Kiiboordii fayyadamneetudha jechuudha. Inni lammaffaa immoo maawuziidha. Maawuziin illee wanta pooyinti gochuu barbaanne kamiyyuu kan ittiin gargaaramnu input device keessaa isa lammaffaadha jechuudha. Akkasumallee iskaaneriin footoogiraafii kamiyyuu ta'uu danda'a. Gara harduu kooppiitiin kan qabnu sana gara sooftii kooppii isaatti fudhachuudhaaf kan itti gargaaramnu maalidha? Iskaaneriidha. Inni kan biraa akkuma hundatti keenya iyyuu beennu kaameraadha. Kaameraan illee akkasuma input device keessaa isa tokko ta'ee gara kompiitara keenyaatti fudhachuudhaaf footoo imeejii barbaanne kamiyyuu gara kompiitara keenyaatti fudhachuudhaaf kan nu gargaaru kaameraadha jechuudha. Inni itti aanu maayikiroofooniidha. Maayikiroofooniin sagalee gara keessatti fudhachuuf kan nu gargaaru yoo ta'u, kiiboordii, maawuzii, iskaanerii, kaameraa, maayikiroofoonii kanneen kana fakkaatan kun maalidha? Input device jalatti kan nuti ilaaluu dandeenyudha jechuudha. Hardweerii jalaa inni lammaffaa piroosesariidha. Piroosesariin immoo bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. ALU, CU, register warri kun sadanii qaamota yookaan immoo piroosesarii jalatti kan nuti qoonnee ilaaluu dandeenyudha. Piroosesariin jalqaba irratti faayidaan piroosesarii daataa nuti interitti goone kompiitara keenyatti inter goone kamiyyuu pirooses godhee kan nu baasu piroosesara keenyadha. Piroosesara keenyatu daataa nuti gara kompiitaraatti ergine kamiyyuu pirooses nu godhaa jechuudha. Piroosesar kun immoo qaama sadii ofirraati qaba. ALU kan jennu Arithmetic and Logic Unit. Bakkatti kaalkuleeshinii garaagaraa nu hojjetamu kuni ALU jedhamuun beekama. Inni lammaffaa CU Control Unit. Hojii nuti hojjennu kamiyyuu kan control nu godhu yookaan immoo kan nu to'atu immoo kutaa CU kanaadha. Inni sadaffaa registeridha. Registeriin sun immoo hojii nuti hojjenne kamiyyuu tartiiba isaa eegee register kan nu godhu yookaan immoo kan nu galmeessu immoo kutaa piroosesaraa keessaa isa sadaffaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu kutaaleen piroosesaraa jalatti sadanuu kuni fayyadamee piroosesarri keenya daataa nuti galchine kamiyyuu pirooses nu godhaa jechuudha. Inni itti aanu inni sadaffaan qaama hardweerii keessaa storage deviceidha. Storage devicein keenya immoo bakka lamatti qoonnee ilaalla. Primary and secondary jechuun bakka lamatti isaan qooduu dandeenya. Storage device qaama hardweerii jalaati. Ofuma isaa bakka lamatti qoonnee ilaaluu kan dandeenyudha. Kanaafuu storagein primary and secondary jennee bakka lamatti qoonna. Primary nuti immoo deebi'ee raamii fi room jedhamuun bakka lamatti qoodama. Raamii fi room jechuun bakka lamatti kan qoonnu ta'a jechuudha. Storage device primary isa jalqabaa kana jechuudha. Kanaaf roomiin kun read only memory, raamiin immoo read access memory jedhamuun bakka lamatti qoodamu jechuudha. Garaagarummaan raamii fi roomii raamii irratti barreessuus dubbisuus kan dandeenyu yoo ta'u, roomii garuu read only memory waan ta'eedhaaf kan nuti kan roomii irratti nu caafame kamiyyuu kan dubbisnu ta'a malee haqanii irratti barreessuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf storage device jalatti primary bakka lamatti qoonnee ilaalle, raamii fi room jechuun bakka lamatti qoonnee ilaalle garaagarummaan raamii fi roomii isa kanadha jechuudha. Inni lammaffaa storage jalatti secondaryidha. Secondariin kun immoo kanneen as jalarratti tarreeffaman kan of jalaa qaba. Flash, external and internal hard disk, CD or DVD, memory card, floppy disk. Warri jennu kun immoo secondary storage jalatti warra nuti fakkeenya fudhannee ilaaluu dandeenyudha jechuudha. Flash, external and internal hard disk, CD, DVD, memory card, floppy disk. Floppy diskin kun oldest kan ta'edha. Oldest technologyidha. Ammarratti faayidaarra oolaa kan hin jirredha jechuudha. Racaalaa yeroo ammaa kana waan nuti fayyadamaa jirru flash, external and internal hard disk irra caalaa kan itti dhimma bahaa jirrudha jechuudha. Storagein waa'ee storage kana fakkaata. Inni itti aanu output device. Output device immoo daataa keenya process ta'e kan resultii daataa process ta'e sana kan nutti agarsiisu yookaan resultii daataa keenya process ta'e sana karaa outputii arganna. Outputiin kun immoo kanneen kan of keessaa qaba. Speaker, headphone, screen or monitor, printer. Printerin fakkeenyaaf amma barreeffama softwareetiin qabnu tokko hard copy bifa waraqataatiin waraqaa irratti kan nu baasu printera yoo ta'u, screen yookaan monitorin immoo wanta kompiitara keenya keessatti process ta'e gara screeniitti fidee kan nu agarsiisudha.
Earfooniin immoo sagalee keessa jiru gara alaatti bifa qulqullina qabuutiin as baasee akka dhageenyu kan nu taasisu earfooniidha. Speekeriin illee akkasuma sagalee guddisee kwaalitiitiin kan nu baasuu danda'u speekeriidha jechuudha. Outputiin isa kana ilaalla. Itti aansuutiin amma immoo connectivity device kan jedhu ilaalla. Deviceota connectivity yookaan immoo connect gochuudhaaf deviceota nu barbaachisan kan ilaallu ta'a. Jalqaba irratti portii ilaalla. Portiin sokkeettii ta'ee peripheral device keenyarraa keebiloota fuudhee gara processora yookaan kompiitara keenyaatti kan nu geessu portiidha. Kan irratti sakka'uu dandeenyu jechuudha. Sokkeettii kamiyyuu kan irratti connect gochuu dandeenyu jechuudha. Portiin kun immoo of jalatti gosoota sadii qaba. Serial port, parallel port, USB port jedhamuun bakka sadiitti qoodamu. Inni jalqaba serial portii yoo ta'u, serial portiin kun main portiidha yookaan immoo main portii kun jedhamuun beekama. Serial portiin kun oldest technologyidha. Serial port is the oldest technology that is used to connect some types of mouse, keyboard and other peripheral. Serial portiin kun oldest technology ta'ee kanneen akka mouse, keyboard fi kan kana fakkaatan connect gochuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Garuu technology oldest ta'edha, baay'ee duubatti kan hafaa ta'edha jechuudha serial portiin kun. Inni lammaffaa parallel portiidha. Parallel portiin kun immoo female port jedhamuun beekama yookaan immoo female portiidha. Parallel portiin kun immoo serial portiin mouse, keyboard connect gochuuf nu tajaajila jenneerra. Parallel portiin kun immoo isa jalqabaa irratti printer connect gochuuf kan nu gargaarudha. Parallel ports are used primarily for connecting printers to your system. Gara system keenyatti printer keenya connect gochuuf kan nu fayyadu parallel portii yookaan immoo female portii isa jennu kanadha jechuudha. Printer keenya connect gochuuf kan nu gargaaru ta'uu isaarraan kan ka'e yeroo baay'ee line print port jedhamuunis waamama. Parallel portiin kun line print port jedhamuunis waamama. Kanaafiyyuu parallel portiin kun hoolii ofirraa qaba yookaan immoo boolla shiboon itti galu jechuudha. Ofirraa kan qabudha. Inni sadaffaa USB portiidha. USB Universal Serial Bus kan jennu kuni inni sadaffaa irratti ilaallu USB portiidha. USB portiin kun immoo high performance networking standard based on serial bus architecture kan ta'edha. Serial bus architecture irratti hundaa'uudhaan high networking standard kan qabudha. Serial USB portiin kuni akkasidha jechuudha. Baay'ee gosa kana portota gosa sadan kana ilaalleerra. Serial portii, parallel portii fi USB portii ilaalleerra. Dhumarratti deviceota lama ilaalla. Innis power supply fi VJ kan jedhaman kana kan ilaallu ta'a. Power supply a device that supplies electrical energy to one or more electrical loads. Power supply kuni device electrical energy tokko fi gara isaa olitti electrical load tokko fi isaa olitti supply kan nu godhu power supply dha. Akkasumallee power supply kun mechanical, chemical, solar energy gara electrical energy illee nu jijjiiruuf device nu tajaajiludha jechuudha. Akkasumallee power supply kun control the output voltage or current to a specific value. Voltage output illee kan control nu godhu current irraa gara specific value yookaan hamma value nuti barbaadnutti control godhee kan nu dabarsu yookaan immoo output voltage control gochuuf yookaan to'achuuf kan nu gargaaru power supply dha jechuudha. Inni gara biraa device gara biraa VJ dha. VJ connector dha. Inni kuni video graphics array jedhamu kuni wantoota lama connect gochuuf kan nu gargaarudha. Innis monitora keenyaa fi processor keenya connect gochuuf kan itti gargaaramnu VJ dha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya video keenya guyyaa har'aatiin introduction waa'ee kompiitaraa ilaalleerra. Hardware bakka afuritti qoodnee turallee inputii, processor, outputii fi akkasumallee
storage area jennee bakka afuritti qoodne ilaalle inputii jalatti akkasuma hirree ilaalleerraa wantoota input jalatti ramadaman outputii jalatti wantoota ramadaman qaama kutaa processor keenya ofirraa qabullee akkasuma hirree ilaalluu yaalleerraa akkasuma dhumarratti immoo connectoroota portota gosa sadanii ilaalleerraa serial portii, parallel portii fi USB portii kana ilaalleerraa umarratti immoo deviceota lama yookaan connectoroota kana lamaan ilaalleerraa viidiyoo guyyaa har'aatiin barumsa baay'ee bareedaa isin fayyaduu danda'u akkasumallee itti fayyadamuu dandeessan barattootaaf akkasumallee hojjettootaaf isin fayyada jennee yaadne bifa kanaatiin isin biraan geenyeerraa viidiyoo guyyaa biraatiin waan isin irraa barachuu dandeessan afaan oromootiin akkasuma qopheessinee kan isin biraan geenyu waan kan ta'u yoo ta'u amma ammaatti qalbiitiin nu duukaa waan turtaniif waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ciao.